Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah barnoota haalaan barbaachisaa takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa TikTokii isin irratti gubatee aappilii itti galchitan akkasuma deebiftanii itti sirreessitan haala salphaa ta'een TikTokii gubatee deebisuu dandeessu. Obboleeyyan channelii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma laayikiin sakandii xiqqoo fudhata. Laayikii gochuudhaan na waliin turaa isiniin jecha egaa gara barnoota keenyaatti yeroo darbinu Aappilii yeroo baay'ee namoonni dogoggoraan barreessitu waan lama sadii as keessatti waliin ilaalla. Tokkoffaa ka aappilii dogoggoraan barreessitan haala kamiin akka irra deebitanii riipoortii itti gootan akkaawuntii TikTokii isinirraa haqame isinirraa gubate sana sirreessuuf jechuudha. Lammaffaa yeroo akkaawuntiin keessan gubate TikTokii irratti aappilii haala kamiin akka isin galchuu qabdan waliin ilaalla. Aappilii galchuudhaaf egaa daawunloodiif loogaawutii qofa yoo ta'e as internet browser yookaan immoo Google irra deemtu. Internet browser Google Chrome Edge yookaan immoo Google fayyadamuu dandeessu jechuudha. Bilbila keessanirra Google ka jedhu kanas fayyadamuu dandeessu. Kafeetan as keessaa fayyadamuudhaan irra seentanii bakka searchii irratti TikTok ban jettaniituma searchii godhattu. TikTok ban jettanii searchii godhattu. TikTokii isinirraa haqame yookaan immoo isin jalaa gubate sana sirreessuuf jechuudha. Yoo garuu achuma TikTokii irratti akkuma isinirraa gubateen aappil barreeffama jedhu yoo qabaate aappilii san tuqxanii barreeffama amma isinitti agarsiisuu deemu kana irratti katabduu jechuudha. TikTok unban jettanii searchii gootanii haala salphaa ta'een Google irra foormii guutamuu qabu tokko jira. Jalqaba irratti account safety jedhee isinii fida. Jalqaba irratti barreeffama isinii ba'u account safety ka jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. TikTok unban erga searchii gootanii account safety ka jedhu kana tuqxanii gara step ittaanutti deemtu jechuudha. Account TikTokii isin irratti cufame sana deebisuuf egaa erga haala kanaan isinii banee booda gara gajjallaatti gadi adeemtu yookaan immoo gara gajjallaatti gadi buunaa jechuudha. Sirriitti haga xumuraatti gadi bu'uudhaan barreeffama report jedhu tokko jira. Barreeffama sana bira dhaynaa jechuudha. Haga dhumaatti gadi buunee jechuudha. Bakka kanatti please send a report here ka jedhu barreeffama takka jira. If you are requiring other account assistance on TikTok, please send a report here ka jettu kun ni jirti. Biluudhaan barreeffamtee jechuudha. Please send a report ka jedhu tuquun gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Step ittaanutti. Step ittaanuu kana irratti egaa haala kanaan nuuf baasa. Fuulli isaa guutuun kana fakkaataa jechuudha. Step ittaanuu kun. Step kana irratti foormii guutamuu qabu jira. TikTokii gubate sana deebisuuf yookaan aappilii irratti erguuf jechuudha. Aappilii jalqabaa yoo ta'e TikTokii dhumarraa irratti ergitu. Inni jalqabaa sanduuqa jalqabaa irratti iimeelii keessan irratti guutu. Iimeelii TikTokiin ittiin baname jechuudha. Email TikTokiin ittiin baname. Sanaan booda usernamein optionalidha. Maqaa TikTokii keessanii kan fuuldura TikTokii follow jalatti ba'u sana itti barreessitu jechuudha. Sun optionalidha. Yoo feetan ni guuttu, yoo feetan ni dhiiftu jechuudha. Sanaan booda sanduuqa kanarra tuquudhaan sanduuqa select an option ka jedhu kanarra tuquudhaan filannoo isin irratti filachuu qabdantu jira. Erga sanduuqa sanarra tuqxanii booda filannoo adda addaatu as keessa isiniif jira. Filannoo hedduudha. General account inquiry, account ban, report bug, TikTok creator fund jedhee wantoota adda addaatu as keessa jira. Nuti kan filannu garuu account ban or suspension ka jedhu ka lammaffaa irra jiru filannaa jechuudha. Account ban or suspension ka jedhu kana ka lammaffaa irra jiru filannaa jechuudha. Erga sana filannee kaane tell us more jedhee amma sanduuqni kabira jalatti nuuf ba'a. Ammas sanduuqa jalaa sana tuqannaa jechuudha. Erga keessa jalqabaa filannee kaane sanduuqa isa ittaanu kanarra tuquudhaan innillee yeroo nuti irra tuqne filannoo adda addaa nuuf fida. Filannoo isa lammaffaa kana tuqannaa jechuudha. Ban account not age related ka jedhu ka lammaffaa filannaa jechuudha. Amma sanduuqa lammanuu filanne sanduuqa ka jalaatu jira. How can we help ka jedhu kanarratti barreeffama irratti barreessina. Barreeffama kana asirratti isinitti agarsiisa. Barreeffama isin asirratti paste gochuu qabdantu jira. Dear TikTok team, I believe my account was suspended ka jedhu barreeffama dheeraa kana irratti katabattu jechuudha. As bakka kanatti barreeffama kana asuma irratti isinitti agarsiisa. Yoo feetan screenshot godhattanii irraa fayyadamuu dandeessu. Barreeffamni kun kana fakkaata. Dear TikTok team, I believe my account was suspended in error because I never violated any community guidelines. Accounting kiyya seeraan ala jalaa cufame. An seera TikTokii yookaan immoo seera isin lafa kaayyattan wanni cabse hin jiru. Waan TikTokiin sila
hin maxxansinaa jedhe hunda asirratti wantoota tarreeffaman kana adaltii iskaamii niidii harmfuulii kana akka hin maxxansine yookaan immoo waan TikTok irratti dhorkaa ta'e mara hin maxxansine namootatu jibbaa kiyyaaf yookaan callisanii flagged na gochisiisan yookaan immoo riipoortiin irratti godhanii kanaafu TikTok kiyya irra deebi'uudhaan ilaalaati naaf deebisa barreeffama jedhu kana irratti barreessitu jechuudha. So kana kan isin barreessitaniif TikTok yoo dhiifama gaafattan badii balleesseen jira akkaawuntii kiyya naa deebisaa waan jedhu yoo gaafattan badii keessan ofirratti murteessitaniitu waan ta'eef TikTok yeroo baay'ee hin deebisu. Kanaafu badii keessan sana ofirratti murteessuu hin qabdan. Akka badii hin balleessine akka TikTokiin dogoggoraan akkaawuntii sana balleesse kana irratti katabdu jechuudha sanduuqa guddaa jala jirutti jechuudha. Jalqaba yoo akkaawuntii TikTok keessan ka delete ta'e sana ka download yookaan immoo logout jedhu sana screenshot godhatanii jiraattan gara gajjallaatti suuraa isa upload itti gochuu dandeessu yoo barbaadan jechuudha. Yoo feetanis dhiisuu dandeessu. Barreeffama kana ergatti barreessanii kaatanii upload tuquudhaan screenshot kan isin jala gubatee san ka download fi logout jedhu sana gaalarii keessa galuudhaan suuraa san fiddanii itti galchitu jechuudha. Screenshotii isaa screenshotiin sun jala sanatti dhufee isiniif seena. Sanaan booda gara gajjallaa kanatti sanduuqa lamatu jira. Sanduuqa lamman sana right itti gochuu qabdu jechuudha. Confirm this statement are true before submitting jedha. Sanduuqa kana lammanuttu tiikii itti gootu jechuudha. Right erga gootanii booda submitting ka jedhu jala sana jira submitii gootu. Jalqaba emailiif maqaa TikTok keessanii sanaan booda sanduuqa lammanitti dhimma maalii akka ta'e filachuu gara gajjallaatti immoo sanduuqa kanatti barreeffama kana irratti barreessu gara gajjallaatti gad dhuftanii submitii gootu jechuudha. Erga kana hunda guuttanii booda submit ka jedhu kana tuquudhaan iyyannoo keessan TikTok irratti galchitu jechuudha. Request submitted ka jedhu kun isiniif dhufa. Requesting kee ergamee jira yookaan immoo TikTok bira qaqqabee jira jedha. Sa'aatii 24 yookaan 7 takka keessa TikTokiin ilaalee dhibbaaf dhibbatti akkaawuntii TikTok sana deebisaa jechuudha. Emailii keessan sanduuqa jalqabaa irratti, username TikTok sanduuqa lammaffaa irratti, sanduuqa sadaffaa yeroo isin waan takka filattan akka akkaawuntiin keessan cufame sanduuqni arfaffaa isinii banama barreeffama dheeraa sana irratti katabuudhaan yoo feetan screenshot irratti dabaltanii submitii gootu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Haala kanaan submitii gochuu dandeessu isiniin jecha. Akkasuma barnoota TikTok bal'inaan yoo barbaadan chaanaalii kiyya jala mata duree playlistii jala seenuudhaan barnoota TikTok jedhee qobaatti hidhamee jira. Barnoota kana TikTok kana jala seentanii dhimma TikTokidhaan wal qabatu mara as jala argachuu dandeessu isiniin jecha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isinirraa barattan abdii guddaan qaba. Like share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.